Egaa amma yeroo ammaa argaa jirtan kana kitaaba seenaa qabu kitaaba Jawaar barreesse biyya Hoolaand keessatti gaggeeffamaa jira. Sagantaan kitaabichaa ammaa kana kitaabni kun kitaaba seenaa qabeessa qeerroof qarreen biyya Niizerlaand keessa jiran kitaaba kana bitanii dubbisuudhaaf seenaa kana bitanii dhaloota bira taa'uudhaaf akka argaa jirtan kanatti jiru. Kitaaba akkuma argaa jirtan kan mallattoo hayyicha keenya Jawaar Muhammad mallatteessee qeerroof qarree biyya Niizerlaand keessatti argamu harkaa fudhachaa jiru. Yeroo ammaa kanatti uummanni Oromoo biyya Niizerlaand keessa jiranii fi ollaa isaa jiran asirratti argamuudhaan sagantaa bareedaa kana gaggeessaa jiru. Kitaabni kun kitaaba seenaa qabeessa kan dhaloota baruu kaarraa immoo akka irraa baratuuf kitaaba qabeessa kana hiriira galanii kitaabicha kana saamichaan fudhachaa jiru. Kitaabni kun kitaaba mana Oromoo hunda seenuu qabu, dhaloota Oromoo hunda bira ga'uu qabu jechuudhaan irratti mallatteessaa jiru. Haa ta'u malee kitaabni gootaan barreeffame yeroo hunda hin argamu. Kun ni awwaalama, kun ni gubama, kun ni balleeffama. Haa ta'u malee kitaaba seenaa qabeessa kana akkuma argaa jirtan goota Oromoo Jawaar Muhammadin barreeffame yeroo ammaa kana biyya Niizerlaand keessatti gaggeeffamaa jira. Sagantaa kana irratti hayyoonni Oromoo bakka adda addaa irraa dhufanii argaa jirtu. Kitaabni kun hin gaabbuu kan jedhu sagantaa hin gaabbuu maal gaabbinaa waan dabarsine keessatti waan baay'ee irraa barannaa dhaloota har'aa keessattis waan baay'ee hojjenna kan jedhu Jawaar Muhammadiin barreeffame. Kitaabni kun biyyoota garaagaraa keessa sagantaa adda addaa irraa biyya Hoolaand yookaan Niizerlaand Amsterdamitti har'a gaggeeffamaa jira. Hayyicha Oromoo Jawaar Muhammadiin kan barreeffame yeroo ammaa kana kitaabichi kun haala addaatiin biyya Niizerlaand keessatti gaggeeffamaa jira. Sagantaan amma argaa jirtan kana keessayyuu wal hin ga'u jechuudhaan kitaabni kun baay'ina akka sodaarraa kan ka'e qeerroon biyya Niizerlaand keessa jiru buqqaanii bakka kanatti argamanii kitaaba kana bitachaa jiru jechuudha. Roorroon sirna darbe keessatti waan baay'ee nama godha. Har'as kunoo waan ittiin barannu, waan irraa hubannu, waan irraa xiinxallu, waan baay'ee jiruuf jireenya Oromoo keessatti kitaabni kun mana Oromoo hunda ga'uu qaba jechuun Jawaar Muhammadiin kan barreeffame kitaaba ajaa'ibaa kan mana Oromoo hunda dhaquu qabu. Ilmaan Oromoo bakka jiran hundaayyuu kunooti argaa jirtan. Waan baay'ee irraa barachuun ni danda'ama. Kitaabni har'a barreeffamee as kaa'ame boru dhaloota keessatti akka seenaa ta'u, har'aa akka barnoota ta'u kitaaba kana barreessanii dhaloota har'aatiin dhaqqabsiisaniiru. Gootichi Oromoo Jawaar Muhammad maarra yeroo ammaa kana akkuma argaa jirtan mallattoo isaatti irra kaa'uudhaan kitaaba kana namoota hunda biraan gahaa jira. Keessayyuu kitaaba amma argaa jirtan kana mee qeerroo tokko na cinaatti ergatan kitaaba kana bitatee deebi'aa jira. Mallattoo Jawaar qaba ofirraa kitaabni kun. Jawaar jechuun yoom ta'e uummata Oromoo wanni keessa uummata dalagamuudhaaf akka jawaatan guddisaan egaa maal dubbatarree dubbatanii fixani waan kitaaba irra jiru abbuma dubbisatu arga. Ragaa borus kaba'uu danda'isuma. Kanaaf keessayyuu kitaabni kun kitaaba seenaa qabeessa, kitaaba hayyuudhaan barreeffame, kitaaba Oromoo irra gidiraan hadheenyi hammeenyi gahaa ture har'as hin dhaabanne jechuun dhaloota har'aa keessatti akka barnoota ta'u irratti. Haa ta'u malee kana qofaa miti. Wantoota baay'een gara fuulduraatti hojjetamu waan baay'ee irraa baratamuu danda'a. Dhaloota har'aattis waan baay'ee barsiisuu danda'a kan jedhu hayyuun Oromoo Jawaar Muhammadiin kan barreeffame kitaabichi kun yeroo ammaa kana mana Oromoo hunda dhaqqabaa jira. Qeerroo fi qarreen biyya Niizerlaand keessa jiru keessayyuu haala amma argaa jirtan kanaan kitaaba kana hiriira galuudhaan bitataa jiru. Kitaaba kana bitachuu qofaa miti. Kitaabichi kun seenaa qabeessa. Kitaabonni Oromoo kan yeroo hunda barreeffamu gara keessatti dhogama, kun ni gubama, kun ni balleeffama. Akka uummata Oromoo bira hin dhaqqabsiifamnes carraan hin argamu. Har'a garuu dabareen jiru waan argaa jirtan kana. Haa ta'u malee
haa ta'u malee yeroo ammaa kana mallattoo isaa irra taa'ee kitaaba Jawaar Muhammadin barreeffame qeerroof qarreen biyya New Zealand keessa jiru argaa jirtan. Mallattoo Jawaar qaba kitaabni kun. Meen agarsiisa. Galata. Kitaaba kana argachuu beekti maal si dhaga'ama? Kitaaba kana argachuu hedduu gammachuu qaba. Guyyaan kun guyyaa Oromoon bakkeetti Jawaar walitti qabatee Jawaar jechuun qaaliidha bareedu hedduu tokkotti boona guyyaan kun guyyaa gammachuu fi fuuldurri kennaa irraa galatoomaa. Galatoom akkuma amma dhagahaa jirtan marree kitaabni amma barreeffamee jiru kun kitaaba seenaa qabeessi kun uummanni Oromoo bitachaa jira. Uummata Oromoo bira geessu uummanni Oromoo waan baay'ee seenaa keessattis gara fuulduraattis waan baay'ee ittiin irraa barachuu danda'amu yookaan irraa argachuu danda'u kan jedhu qeerroo fi qarreen biyya New Zealand keessa jiru yeroo ammaa kana kitaaba bitachaa jiru. Kitaabni kun kan bitamuun mallattoo gooticha keenya Jawaar Muhammadin kan barreeffamee irratti mallatteeffamee dhaqqabu taasifamaa jira. Egaa kana qofaa miti gara fuulduraattis kitaabota kana fakkaatu waan baay'een waan dhufuu danda'uuf kitaaba kana bitachuunis uummata Oromoo hunda bira akka dhaqqabu uummanni Oromoo asitti ba'es tokkoon mana kana keessa jiruu fi kan ala jirus akka irraa bitatu yookaan akka irraa mana isaa keessatti argamu taasisuun dirqama uummata Oromoo hundaati. Goonni kun dubbiin isaa akka rasaasaatti jecha inni takka darbatuun sirni darbee fi sirni amma jirus ni na'u. Kanaaf waan godhamaa jiru fi waan deemaa jiru fuuldura dhufaa jiru gara fuulduraattis gara duubaattis xiinxalamee waan barreeffameef kitaaba kana keessatti waan baay'ee argachuun ni danda'ama. Haa ta'u malee keessayyuu hayyuun Oromoo arjaan dhaloota har'aa keessatti kaayaa jiru waan har'atti dhaabbatu miti. Har'a kanaas barnoota godhee kan boruutiif seenaa godhee ol kaahaa jira. Kanaaf kitaaba kana bitachuun itti tajaajilamaa jecha qeerroo fi qarreen biyya New Zealand keessatti argamu keessayyuu yeroo ammaa kana hiriira galanii kitaabicha kana fudhachaa jiru jechuudha. Egaa akkuma argaa jirtan kana weellisaa Amiin Hussein Azra. Mee Amiin guyyaa kana akkamitti ilaalta guyyaa kana? Akkuma amma dhagaa jirtan kana weellisaa Amiin Hussein asitti argama. Kitaaba kana bitatee dubbisuudhaaf yookaan seenaa kana mana isaa keessa kaa'achuuf dhaloota biraan ga'uudhaaf bakka kana jira. Haa ta'u malee kitaabni barreeffamee amma as jiru kun waan mana kana keessa jiru waan ga'uuf fakkaatu. Kitaabni kun waan hanqatee wal saamicha walirraa fudhatan fakkaata. Qeerroo fi qarreen hiriira galanii fudhataa jiru. Kitaaba seenaa qabeessa Jawaar Muhammadin barreeffame yeroo ammaa kana biyya Hoolaand keessatti uummata Oromoo bira dhaqqabaa jira. Kanaaf uummanni Oromoo bakka jiran hunda kitaaba kana bitatee mana keessa kaa'achuudhaaf ga'ee isaa bahataa jiru. Kitaaba kana mana isaa keessa qofaa miti dhaloota boruu akka ittiin barsiifamu sirna dhufaa darba keessatti sirni abbaa irree uummata keenyarra deebi'ee dhufaa jiru akkasumas uummata keenya miidhaa ture waan baay'ee kitaaba kana keessatti arguun ni danda'ama. Waan gaarii waan ajaa'ibaati itti bu'e waan gaarii. Mee akkamitti ilaalta kitaaba kana? Galatoom. Egaa akkuma dhageessan kitaaba seenaa qabeessa uummata Oromoo bira akka ga'uuf
bakka hundaa jechuudha. Yeroo ammaa kana kitaaba seenaa qabeessa kana bitatanii namoonni baay'een mana isaanii keessa godhataa jiru. Mee kitaaba hin gaabbu jedhu kana akkamiin ilaaltu? Hedduu galatooma. Egaa yeroo ammaa kana kunoo akkuma argaa jirtan kanatti sagantaan kun gaggeeffamaa jiru. Sagantaa kana kan gaggeeffamaa jiru biyya Hoolaandii yookaan Amsterdam keessa yoo ta'u, Amsterdam keessatti gooticha Oromoo Jawaar Mohaammed yeroo ammaa kana kitaaba hin gaabbu jedhu barreessee dhaloota har'aa gaddafisee dhaloonni har'aa akka dubbisee hambaa boruutii akka ol kaa'u mana uummata Oromoo hunda biraan gahaa jira jechuudha. የአማርኛ መጽሐፍን ከዚህ ነው የሚሰጠው። ከዚህ ስለሚሰጥ ከዚህ መግለጽ ትችላላችሁ። በአማርኛ ቃሉን መጠቀም እዚህ ነው። Akkuma argaa jirtan kana gooticha Oromoo Jawaar Mohammediin kitaabni barreeffame hin gaabbu kan jedhu afaan Amaariffaa fi afaan Oromootiin barreeffame. Kitaabichi kun ummata Oromoo bira akka ga'u mallattoo isaatiin namootaaf odaa jira jechuudha. Maarree ummanni Oromoo bakka jiru kitaaba kana bitatee mana isaa keessa akka kaa'atu keessayyuu dhaloonni har'aa kun akka waa irraa baratu, dhaloonni boruu akka seenaa irraa qoratu, sirna abbaa irree kaleessa ummata keenya miidhaa ture, gochoota hammeenyaa fi rakkoon gididaan ummata keenya irra gahaa ture, qabsaa'aa Oromoo, hayyoo Oromoo, beekaa Oromoo, qaroo Oromoo yeroo ammaa kana biyya Niizerlaand keessatti kitaaba hin gaabbu jedhu waan godhame sirna darbe keessatti wantoota gochaa fi hammeenyi ummata keenya irra deemaa ture akka irraa baratamu waan baay'ee kitaaba kana keessatti kaa'amee jira.